Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Qaama keessaniif fayyaa naannoo keessaniif nagaaf nageenya hawwinaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa zannaa sholaanii waliin qopheessanii torbanitti al tokko sa'aatii kana isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Nu faana turtanii daqiiqaa 30 sagantaa keenya akka daawwattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa amma argitan kanaan akka yaada nuu kennitan gaaffii dhimma seeraa irratti qabdan hundumaa akka nu gaafattan kabaja guddaan isin affeerra. Seerri safuu qabaa, safuunis seera qabaa. Egaa seeronni adda addaa ni ba'u, uummanni safuu qabu immoo seera kabaja. Seera baasuu yeroo jennu dhiyeenya kana seerota bahan keessaa labsiin bulchiinsa nyaataa fi dawaa lakkoofsi 1112 gaazexaa Nagaariit irratti gurraandhala 21 bara 2011 maxxanfamee ba'uunsaa ni yaadatama. Kun immoo labsii dhugaatii alkoolii televezyiinii fi raadiyootti beeksisuu dhorkuudha. Televezyiinii fi raadiyoo yookaan biroodkaastingitti ba'uunsaa yookaan immoo beeksifamuunsaa miidhaa waan geessuuf dhalootallee waan quucarsuuf dhalootni akka fageessee yaanne taasisa waan ta'eef dhugaatiin alkoolii kun hafuu qaba jechuudhaan irratti mari'atamee baheera. Maarree labsiin kun caamsaa 21 bara 2011 hojiirra oolee jira. Kana hojiirra oolchuu keessatti immoo hawaasni gaheesaa akka bahatullee kanneen seera kana baasan dhaamanii jiranii yeroo mana maree bakka bu'oota uummataa paarlaamaa ta'an jechuudha. Egaa muuxannooleen kun yookaan immoo labsileen kun yookaan seerri kun akka biyya keenyaatti qofaa miti kan bahe addunyaan illee kan itti fayyadamaa turtee fi kan itti fayyadamaa jirtudha. Biyyoonni addunyaa adda addaa muuxannoowwan akkasii biyyoota kanneen akka Maaleeziyaa keessa fa'aa jiru. Maaleeziyaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1995 irraa kaasteetu hojiirra kan oolchite dhugaatii alkoolii beeksisuu dhiisuu jechuudha. Indoneeziyaan dhiyeenya kana guutummaan guutuutti beeksisa dhugaatii alkoolii qabu TV fi raadiyoodhaan dabarsuu dhorkitee jirti. Hongi Kongitti ammoo beeksifni dhugaatii alkoolii yeroo sagantaa maatiiwwan waliin ta'anii ilaalan akka hin darbine yookaan immoo beeksifni isaa akka hin himamne dhorkitee jirti. Swiidin akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2010 eegalee beeksifni waayinii fi biiraadhaaf maxxansaalee garaagaraa irratti ni eeyyamama. Garuu immoo TV fi raadiyoo irratti hin danda'amu yookaan immoo beeksisuun dhorkaadha. Maxxansa irrattis yeroo ba'u hubachiisa cimaa ta'e kan akka dhugaatiin alkoolii nama ajjeesa jedhu fa'aa of keessaa qaba. Egaa namnitu kana ilaaluu dhugee yookaan immoo itti fayyadame waan tokko gochuu hin danda'amu jechuu fakkaata. Akkuma qola yookaan immoo baakkoo tamboorraa tamboo xuuxuun nama ajjeesa jedha. Akkuma isaa arganii xuuxu waan ta'eef. Noorweeyittis bara 1975 akka lakkoofsa warra Awurooppaa irraa eegalee dhugaatii alkoolii kamiinuu beeksisuun dhorkaadha. Maarree egaa biyyi keenya dhiyeenya kana dhimma kana irratti milkooftee dhowwamee jira. Kana kan TV fi raadiyoo irratti dhorkame qofaatu hin ta'in biyya keenya keessatti poosteroonni adda addaa dhimma dhugaatii alkoolii kana labsan yookaan immoo faarsan yookaan immoo gaariidha jedhanii maxxanfaman addabaabayii adda addaa yookaan daandii adda addaa irratti maxxanfamanii turan akka ka'an taasifameera. Kana boodas immoo akka maxxanfamne dhorkamanii jiru. Egaa kanumaan gara odeeffannootti dabarraa. Odeeffannoo keenya har'aatiif Illaamuu Dajanee isin eegaa jira. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Nu faana tura. Reddeebiin akkam jirtu hordoftoota keenya yeroo odeeffannoo isin biraan geenyu erga qabneetiin jirra. Pireezidantiin Naayijeeriyaa duraanii maallaqni isaan malaammalteedhaan saaman keessaatii doolaarri miiliyoona 200 fi miiliyoona 67 to'annoo jala oole. Saanii Abaachaan fonqolcha mootummaatiin bara 1993 aangootti kan dhufan yoo ta'u hanga 1998tti biyyattii bulchaniiru.
Waggoottan shanan kana keessatti garuu doolaara Ameerikaa biiliyoona 4 ol malaammaltummaadhaan saamuu isaanii gabaasni CNN ni mul'isa. Dhaabbatni maallaqa uummataa saamame deebisisuudhaaf hojjetus Ameerikaatti falmii gaggeessaa tureetiin maallaqa maatii fi firoottan isaanii abbaachaa harka ture mana murtiitiin deebisisee jira. Siwiizerlaandis maallaqa maatii isaanii abbaachaati kan jette doolaara Ameerikaa miiliyoona 700 ol harkaa fuutee mootummaa Naayijeeriyaaf deebistee jirti. Naayijeeriyaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1960 hanga 99tti qofa doolaara Ameerikaa biiliyoona 400 ol malaammalteedhaan dhabuu ishee gabaasni mootummoota gamtoomanii ni mul'isa. Gara odeeffannoo lammaffaatti dabarra. Ameerikaatti jiraataa bulchiinsa Kaaroliinaa kan ture Teeril Toomaas dheebuudhaan dararame lubbuun isaa waan darbeef maatii isaatiif beenyaan doolaara miiliyoona 6.5 akka kaffalamuuf murtaa'ee jira. Kunis adeemsa falmii seeraa waggoottan 3 booddee kan mirkanaa'edha. Toomaas akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2016 ture bishaan dhuguu dhabee dheebuudhaan dararame kan lubbuun isaa darbe. Mana hidhaatti ollaa Toomaas kan turan mana murtiitti dhiyaachuudhaan Toomaas bishaan jedhee osoo wawwaatu lubbuun isaa akka darbe ragaa bahaniiru. Qondaaltonni mana hidhaasanii garuu ujummoo bishaan mana qulqullinaa malee isa kan biraa addaan irraan kunne jechuudhaan waakkatanii jirani. Manni murtii garuu hidhaadhaan isaan adabee jira. Maatiin Toomaas ammoo beenyaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 6.5 ol akka kaffalamuuf murteessee jira. Gabaasichi kan CNN. Illaa mudajanii guddaa galateeffannaa naannoo keessa maaltu jira kan odeeffannoo ta'uu fi isin biraa dhufee kan uummata bira ga'e immoo barnoota ta'u. Kunis jira kan ittiin jettan maaltu jira. Egaa jiruuf jireenya hawaasaa keessatti wal dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko walumaan manaa ba'anii waliin taa'anii dhuganii nyaatanii bunas haa ta'u dhugaatii kan biraa jechuudha. Waliin dhaggeeffatan. Inni sun achi haasa'a, isheen sun achi haasofti. Inni kun akkasumatti na dhaga'i maarree na dhaga'i ka waggaa tokko naasaa na dhaga'i kana jedhanii kan waan tokkoon isaanii utuu hin dhaga'amin addaan ba'u jechuudha. Garuutu wal dhaggeeffatanii waan inni tokko haasa'u inni tokko sirriitti utuu dhaggeeffatee barnoota illee keessaa argachuu baatu hamma namni sun ga'u beekee deemuu danda'a. Kanaaf wal dhaggeeffachuun jiruuf jireenya ilma namaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Wal dhaggeeffachuun wal hubachuu ta'a. Wal hubachuun immoo nagaa ta'a. Nagaan immoo nageenya ta'a. Lolli hin jiru jechuudha. Yoo lolli hin jiru ta'e immoo yakki hin jiru. Ani egaa yeroo hundumaa yakka yookaan immoo seeraa wajjin wal qabsiisa waan ta'eef waan hundumaa yoo wal dhaggeeffatan seera kabajuun hin jiraata tooraan haasa'ama waan ta'eef. Yoo seerri kabajame immoo yakki hin jiru. Yakki hin jiru taanaan immoo maal hojii mana murtiidha ture. Walimannaanis hin jiru jechuudha. Walimannaa jennaan mana murtii deemuu qofaa miti walimachuun. Hiriyaatti walimatta. Firatti walimatta. Abaluu akkas na godhee, abaluu akkas naan jedhee, abaluun kun anaan nan jaallatu, abaluun kun mataan isaa himannaadha. Kun hin jiru jechuudha wal dhaggeeffattan. Kanaaf ilaaf ilaamee wal dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Mee walaloo kumaa safaraa dhimma kanarratti barreesse dhaggeeffannee yookaan daawwannee gara qabxii itti aanutti dabarraa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Kan daawwachaa jirtan sagantaa Safuu Seeraati. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhattu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Oromoo saba koo garasiif garanaa nagaan sin gaafadhaa asham yaa jaranaa baga jiraattanii jiraadhaa yaa tiruu walaloofan dhufe jecha siniif iruu warri nan beekne immoo daddafaa baraati hangaan fureen keessan kumaa safaraati.
Dhiiga keessanii hin dhufne fagoorraa sinan jaalladhootii kaasonnee makoorraa tokkicha Oromoo qixxee nama dhibbaa garaama maalii nan danda'ee sin jibbaa kan siniif ciqilee naaf hin ta'u jilba yoo sin dhiichiftanan an dhiichisee sirba kan sin eeltanittuun eelee humna fixa sinan jaalladhu lubbuu makoo qixa isin duran darba osoo dhufee duutu sinan jaalladha Oromoo onnee makoo guutu. Garuu ammuma naaf galee ammuma hubeekoo maal ta'e dhaloonni qubeekoo. Maal taata yaalammii maal taata yaafira maal ta'e dhaloonni maaf jechaa wal cira. Elaa fi elaameen seenaan keenya qaata samiitti ol ba'ee moo lafa lixe laata. Meenatti miyya waa kan dhugaan awwaalle beekaa fi wallaalaa waliisaa wallaalle. Dubbataan baay'atee kan dubbiin nu hidduu addubbadhu malee kan furmaata fidduu hunduu waltajjii banee yaada isaa gaggeeffata dubbataatu baay'ate eenyutu dhaggeeffata. Aadaa wal dhagahuu seenaa bara dhibbaa nan beekaan balleessee saaqee karra jibbaa. Hunduu oduuf yaa akka galaana gibee. Xiinxalaan baay'annaa waan xiinxallu dhibe. Garuu maal ta'e dhaloonni maalumaaf wal didaa. Elaaf elaameetoo hiikaaf fala fida. Elaaf elaameetu qoqqoodiin sanbisee diigaminsa eelcha. Tokkummaa gabbisee dhaloota qajeelcha. Yoo tokkummoofne immoo galma yaadne geenya. Tokkummaan humnadha dandeettiif jabeenya. Lammii tokkummaa'eef tokkummaan qabeenya. Yoo tokkummoofnedha wal baachuu dandeenya. Adda adda facaanee hin deemnu walira. Elaaf elaameedhaan jiraanna yaafira. Elaaf elaameedhaan guduunfaan hiikama. Malee annan caalaan kaayyootu diigama. Elaaf elaameedhaan wal dhageenya lammii yoo tolaan dubbatu dhaggeeffadhu falmii yoo caalaan dubbatu dhaggeeffadhu boonaa elaaf elaameedhaan shira jiru moona. Malee galman geenyu baannee kaayyoo irru wal dhagahuu qabna hunduu bakka jirru. Karaarra bubbullu deemnee deemsa qocaa dubbii hin bulbullu asiif asii waca. Miira annan caalaan qofaaf hin jeekkarru tokkummaa faarfannee tokkummaa deeggarru. Ati immoo of eegii qadee qalbiin duutu akka waan ofii kee waan hundumaan guutu. Utubaaf keessa dhaabdee uuba namaa orfita mudaa namaa lakkooftee ilkaa yaaftee kolfita. Garuu immoo sittan hima dhaga'ee yaa tiru kan sii oliyyuu malee kan sii gadii hin jiru. Ana malee namni hin jiru anuma jettee hin dubbatiin anisoo namuma. Yommuu quba kee tokko namatti qabdu of eegi qubni kee arfan hafan sitti dacha'u beeki. Dhiisi hamii waa'ee abaluuf abaluu arraba dheeraatiin jechaa wal kabalu. Abaluu dhimma isaa kan saa'aa jiraatu isa itti dafqee galfatee haa nyaatu. Uffanni abaluu suuqii dhaabbitamee gatiinsaa jabaadha. Uffanni abaluu immoo karaa dhaabbitamee salbaajii gabaadha. Namummaan abaluu hin beekamu shakkiidha. Abala shaangullitii abaluu immoo fakkiidha. Jechuun cibaartanii haga wal faaltan maqaa bukoo walii keessanii walirraatii haqa. Elaaf elaameedhaan teenyee wal dhageenya. Gaafa wal dhageenya galma yaadne geenya. Galatooma. Akka kumaa safaraa kana kanneen waa barreessuu dandeettii qabdan akkuma kanaan dura isin affeerru har'as isin affeerraa waan barreessitan fidaatii kottaa kun dirree isinitti dandeettii keessan baastan waan isin keessa jiru baastanii hiriyoottan keessanitti namoota isinii olii umuriidhaan jechuu kooti. Isinii olii umuriidhaanis isinii gadi umuriidhaanis isin qixxeef beeksiftan ittimtan wal barsiiftan waan ta'eef waan barreessitan fidaa kottaan dhaamsa keenya yookaan immoo ergaa keenyadha. Anaa dhufuun isin simanna waan ta'eef karaa imeelii keenyaas erguu dandeessu. Kanaafuu nuti immoo isinii dubbisuu dandeenya jechuudha as dhufuu dadhabdan. Kan daawwachaa jirtan sagantaa Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi piroomooshinii zirnaa sholaanii waliin ta'uudhaan isinii qopheessanii fi daqiiqaa 37 al tokko sa'aatii kana isinii dhiyaatudha. Kanattaan sun namoonni baay'een dhimma guddifachaa irratti gaaffii kan gaafattantu jira. Guddifachaa biyya keessaa jajjabeessina. Guddifachaa biyya keessaa dhaqaatii fudhadha. Daa'imman guddisa nuun jetta. Daa'imman yeroo guddatan kun yoo ta'e jettanii gaaffii gaafattantu jira. Maarree gaaffilee keessan kana gara mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa deemnee obbo Tashooma Girmaa hoogganaa mana hojichaa gaafanneerra. Yoo sa'aatiin nu ga'e hunduma isaa dhiyeessina. Yoo nu ga'uu baate immoo irraa kunneen muraasa isinii dhiyeessine kan hafe immoo torbanitti deebina jechuudha. Gaaffileen keessan kunootii anatu obbo Tashooma wajjin tura. Tole obbo Tashooma guddifachaan seera qaba. Guddifachaan seera qaba. Namoonni tokko yeroo gabaadhaa galanis haa ta'u yeroo mana sagadaatii galan daa'imni kufee organ fudhatanii huccuudhaan maranii fudhatanii galanii guddifatanii sana booda yeroo namni nama guddaa ta'u namichi nama guddaa ta'u isaan rakkisa keessumaa dhaala irratti jechuudha. Namoonni akkas godhan jiru waan ta'eef maal gochuu qabu jettu?
Jalqaba guddifachaa maalinni bu'aan inni hordofsiisu maalinni seerri immoo maal jedha duudhaan yookaan safuun hawaasaa maal jedha akkuma tamma kaaste seerri safuu qabaa safuun illee seera qaba akkuma jedhame sana kun waan sirrii jecha sirriidha maalinni kan jedhu kan uummanni hin beekaa garuu anuma beeku sanarra deebisnee isuma deebisee itti muufan anuma hawaasa irraa fudhan guddifachaan yookaan guddifannaan kallattii lamaan gaggeeffamuu akka danda'u seerri maatii naannoo Oromiyaadhaa hin kaa'a. Inni tokko karaa sirna aadaa uummataatiin kan gaggeeffamu. Lammaffaa karaa waliigalteedhaan lamman isaanuu waliigalteedha. Karaa aadaatiinis haa ta'u karaa seeratiin kan gaggeeffamu sun waliigalteedhaan kan raawwatamu. Waliigalteen sun garuu waliigaltee addaati. Tumaa kana seera maatii Oromiyaadhaa boqonnaa kurnaffaa keewwata 197 kaasee amma 113tti kan jiran dhimmootuma kana kan keessummeessan gara keewwata 16 kan ta'an dhimmuma kana kan keessummeessan tarreedhaan kan kaa'aman irraa hubachuun hin danda'amu. Karaa kamiin iyyuu haa raawwatamu namni waggaa 18 gadi jiru guddifamuu akka danda'u seerriin kaa'a. Namni tokko immoo waggaa 25 fi sanii oloo ta'e nama tokko yookaan daa'ima tokko guddifachuu akka danda'u seerri hin kaa'a. Keessaa hawaasa uummata Oromoo keessatti waa'een guddifannaa yookaan guddifachaa akka gaariitti beekama. Akka gaariitti beekama. Maatii firarraa firattis hin guddifama. Firaan alas nama guddifatanii kan ofii godhatu. Isa kan ofii godhatan sana inni gaa adeemsa mataa isaa qaba karaa sirna aadaatti yoo deebine akkanuma waan karaarraa argatanii fudhatanii galanii fi waan guddisaniif isuma aadaatiin jechuudha. Ilma guddifannaa ulaagaa sana guutu. Karuma aadaatiin sirna qaba. Maal ta'uu qaba? Sirna qaban akkatti fudhattu akkatti sisimatan manatti illee yoo galtu akkuma dubartii deessetti akkuma manatti yoo galte sisimatanii sana booda sirna sitti godhan. Ilma miti? Ani guddifachaan kun ilma miti irrayyuu Irra jira. sanarrayyuu hin caala sanarrayyuu hin caala. Kun akkuma ilma garaatti kan fudhatan aadaa. Ulmaa baati dubartiin ciisti. Inci guyyaa shanii manaa hin baatu mucaa guddifattee galte. Hin hoosisan armuma hoosisan. Baga deessees namni dhufa. Namni dhufa. Baga argattee baga tiisi ga'e illee sirna qaba. Kanaaf safuu guddaadha uummata Oromoo keessatti jechuudha. Kun akkuma jirutti tahee kan immoo amma magaalaa keessattis haa ta'u baadiyyaatti baramaa dhufe maalinni waliigalteedhaan daa'ima tokko fuudhanii guddifatanii waliigalteedha jedha seerichi. Waliigaltee nama guddifatuu fi nama guddifamu jidduutti taasifamu. Nama guddifamu moo nama guddifata kennu? Nama seerichi kan jedhu keewwata 197 muraa tokko irratti kan inni jedhu guddifachaa jechuun nama guddifamuu fi nama guddifatu jidduutti waliigaltee taasifamu jedha. Kuni ka'umsa isaati. Yaadrimee isaati. Yaadrimee isaati. Daa'imni akkamitti waliigaltee kenna? Innoo silaa an ofiituu hin beeku. Kanatu na dhibee. Inni gadi siqee seerichi gaafa tarree kennu maal jedhaa? Maatii daa'ima sanaa fi yookaan guddistuu daa'ima sanaa fi qaama guddifatu jidduutti waliigaltee yookaan abbaa guddifatu jidduutti waliigaltee raawwatamu ta'aa jechuudha. Yeroo tokko daa'imni amma waggaa 18tti guddifamuu hin danda'a jennee irraa mitiire inni nuti beekeyyuu guddifamaa jechuudha. Keessawuu waggaa 10 fi sanaa ol ta'ee jennaan yaada kennuudhaaf seeriin eeyyamaaf daa'imni sun waa'ee guddisa sanarratti nama isa guddifatu sanarra fi haala guddisa isaa sanarra ilaalchisee yaada kennuu akka danda'u seerri hin eeyyamaaf waan ta'eef yaadrimeensaa qaama lamaan kana jidduutti waliigaltee taasifamu waliigaltee addaati. Maaltu waliigaltee addaa isa taasisa yoo jenne waliigaltee staatasiiti. Waliigaltee firummaa uumu. Waliigaltee namni walirraan dhalatiin tokko garaa yookaan gudeedan hin godhatin tokko akka ilma gudeedatti yookaan lakkaa'amu gara sanatti makamu daangaa booddee walitti dhufeenya isaaniitirree kan daangessu ilma ta'ee yookaan intala taatee kallattiittiin lakkaa'amtu ija seeratiin waan ta'eef waliigaltee addaati. Kanaaf eegumsa addaallee hin ta'aafi jechuudha. Hawaasa keessattis safuu olaanaadha. Ilma guddifamee fi ilma dhalate garaagartummaadhaan ilaalan. Seerris akkasitti hin beeku. Qixxeedhuma daa'ima manatti dhalate yookaan ilma ofii godhatanii baayoloojikaalii kan godhatan san jechuudha. Walqixa mirgi isaan qaban. Kanaaf waliigalteen walitti dhufeenya guddifachaan walitti dhufeenya addaa nama guddifamuu fi nama guddifatu jidduutti
taasifamu jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Karaa irratti daa'ima tokko kufee yookaan gatamee waan jennuun hin qabnu. Waan jennuun hin qabnu. Safuu ta'e ittuma fayyadamna. Yoo fuudhanii guddisuun sirriidhas. Garuu daa'ima kana maal gochuu qabanii qaama daa'ima ilaallatu beeksisanii waliigaltee uumanii. Jechuun fakkeenyaaf. Daa'imni yoo gatame eenyu beeka poolisii beeksisuudha qabani. Amma kanarratti kan hojjetu abbaan alangaalee kanarratti hojjeta. Dhimmi dubartootaa fi daa'immanii kanarratti hojjetu. Warri guddistoota daa'immanii ta'an dhaabbileen adda addaa hin jiru. Dhaabbilee kana bira dhaqanii daa'ima kana galmeessisanii beekamtii erga argatee booda waliigalteen raawwatamuu qaba. Ani nan guddifadha. Qaamni sun immoo akka bakka bu'aa daa'ima kanaa ta'e maali jennaan daa'imni kun hin beeku. Akka guddifata natti kenne. Akka kenneetti. Bakka bu'ee daa'ima sana. Waliigaltee anaa wajjin agaluu. Waliigaltee barreeffamaan waliigalteen jiraachuu qaba. Waliigalteen sun immoo achirratti dhaabatu mana murtii dhaquu qaba. Dikilaar ta'uu qaba. Beekamtii argachuu qaba. Manni murtii calliseetuma galmeessu. Waan qulqulleeffatu qaba. Daa'imni kun an eenyuti? Eessaa dhufe? Maalirraa argate? Hireen daa'ima kanaa nama kanaa harkatti maal ta'uu qaba? Kan jedhu kana manni murtiin qulqulleeffata. Yoo qulqulleeffachuu baate yoo? Hin ta'u. Seerri dirqama irra kaa'a. Mana murtiirra. Dirqama irra kaa'a. Namichi nan guddifadha jedhu kun waan nan guddifachuudhaaf hawwii qabuuf qofa daa'ima guddifachuu hin danda'u. Danda'a namichi kun. Mindaansaa. Galiinsaa maaliin? Amalli namicha kanaa hoo maali? Fayyaa qabaa? Dhukkuba daddarbaa irraa bilisa? Inni gaa sadarkaa sanatti deemuudhaaf hin danda'amaa garuu seera keessatti kan taa'e maaliin nama ifatti kan taa'e dhuguma kun ilaalamuudha qaba. Fuuldurumaafillee waan ilaalamuu qabu. Daa'imni kun balaadhaan irra caalaa seerri kunuunsa kan godhuu fi namicha guddifatuuf otoo hin ta'in namicha guddifamuuf. Waa'ee daa'ima sanii dhiphata seerri. Seera baasan waa'ee daa'ima sanii abbuma ta'e harkaa akka hin buune bakkuma ta'etti waan namicha fedhii daa'ima guddifachuudhaaf qabuuf waan akka inni fudhatee darara adda biraatiif akka isaan saaxillee eegumsa godhaaf. Kana ta'uu baannaan daa'imni sun harka mootummaatti akka inni guddatu filata. Maatii akka hin dhabneef garuu warri isa guddifatu sana manni murtii kan erga qulqulleeffate dandeettii namichaa erga qulqulleeffate amala namichaa erga qulqulleeffate umrii namicha guddifatuu kan erga qulqulleeffate waggaa 25 sanaa ol ta'uu qaba waan ta'eef yoo kan fuudhillee ta'e immoo haati manaa isaa walii galuu qabdi. Waliin dhufanii yoo kana hin ta'in rakkootu uumama waan ta'eef jarri lamaanuu waggaa 25 ol ta'uun irraan eegamu tokkoon isaanii waggaa 25 ol ta'uun garuu dirqama waan ta'eef kana guutuu isaanii erga mirkaneeffatee booda seenaan mucaa kanaas akka hin dhukanne galmaa'ee akka inni taa'u erga galmeessee booda guddifannaa isaanii galmeessee eeyyamaaf jechuudha. Karaa kanaan guddifannaan kan gaggeeffamu seerris eegumsa kan godheef kanaaf. Tole obbo Tashoomaa namoonni tokko tokko waa'ee guddifachaa akkasitti nu ibsatanii guddifachaa fudhadhaa biyya keessatti guddifatamuu qabu daa'imni tokko seenaa aadaa duudhaa afaan biyya keessaa baree guddifatamuu qaba kanaaf biyya keessaa fudhadhaa nuun jetta sagantaa keenya irratti waan daawwataniif jechuudha. Mee gaaffilee tokko tokko si gaafanna jedhanii na gaafatanii baay'ee tursiisee isin bira fidee dhufe daa'imni guddifatame tokko mana sanatu taa'u namoonni guddifataa turan waggaa amma waggaa 13 14 ta'uu danda'a. Si guddiseera amalli kee hamaadha. Yeroon lafaa si fuudhe akkasii siin seene kana booda narraa deemii jedhanii gabbaasanii yoo ari'an seerri maal jedha? Namichi kana manni murtii jalqaba iyyuu kan keessa seenee qulqulleessee guddifachaa akka hin eeyyamu seeran kan taa'e. Waan kaleessa buddeena nyaachisuufi miti namicha kana kan inni fudhate. Guddisee akka ilma isaatti waan tokko jalaan hir'isu waan akka humna isaatti jechuudha. Akka yeroo madaalli yeroo sanaatti waan mucaa isaatii gochuudhaan malu sana godhee fi amala isaa, barumsa isaa, fayyaa isaa, jireenya isaa tiksee nama gaarii godhee mucaa kiyya godheen guddifadhaa jedhee waadaa galeeti kan fudhate. Kana waan ta'eef amma namni kun waggaa 18 gahutti jiraachisuudhaaf dirqama qaba. Dirqama qaba. Sana booda addaan citu jechuudha miti. Ilma isaati bar hin dhaala. Ari'uu hin danda'uudha gabaabumatti. Hin danda'u. Tasuma seerri maal jedha yoon ari'e? Hin gaafatama ka. Namni daa'ima farkaaree qallaba kennuudhaaf hin dirqama hin gaafatamallee. Seeraan. Kanaaf hin danda'u. Hin danda'u. Daa'ima ari'uun daa'ima umriin isaanii hin gahin ari'uun yakkaan nama gaafachiisa yakkadha kun hin danda'u. Yoo ari'ellee qallaba daa'ima kanaa gaafatamee hin muraaf daa'ima kanaa. Bakka inni jirutti. Bakka inni jirutti. Tole.
Inni lammaffaan daa'imti sun na guddistaniittu ammoona amalli keessan anaan taane manni kun anaa mijataa miti nan deema yoo jedhe seerri maal jedhaa? Waliigalteen guddifachaadha akka yaadrimeetti hin diigamu. Hin diigamu. Kana immoo keewwata 212 irraa ilaaluun ifatti hin danda'ama. Hin diigamu. Seera maatii Oromiyaa seera maatii Oromiyaa nama hojiirra jiru jechuudha. Keewwata 212 irratti ifatti taa'ee jira. Kan inni diigamuu danda'u garuu haala addaatiin kan inni diigamuu danda'u namichi daa'ima guddifate yookaan maatiin daa'ima guddifate sun mucaa guddifate kana akka daa'ima isaatti kunuunsee nyaachisee waan isaaf humni isaa danda'e sanaan gochuu dhiisee amala addaa safuudhaan dhala yoo irratti raawwate bifa tajaajila hin malle seerumarra taa'ee akka garbaatti fi ansan fakkaatu yoo irratti raawwate itti fufiinsa amala mucaa sanaatiif yookaan jireenya mucaa sanaatiif maatiin sun kunuunsa barbaachisu kan hin goone ta'uunsaa yoo mirkanaa'e hin diigama. Mana murtiitti hin diigaman. Hin diigaman murtii. Kanaafuu deemuu danda'a. Sababa kaa'ee jechuudha. Mana murtiitti himate daa'imni sun yoo ofiisaatii danda'e mana murtiitti himate yoo hin dandeenye warri dhimmi isaa na ilaallata jedhan. Abbaa alangaa ta'uu danda'a, poolisii ta'uu danda'a, dhimma daa'immanii fi dubartootaa fi dargaggootaa ta'uu danda'a. Qaamni na ilaallata na galcha jedhu mana murtiitti dhiyeessee ragaadhaan mirkaneessee mucaan kun safuu hin malleen irratti raawwataa jira namichi guddifate kun yookaan immoo humna isaatti fayyadamaa jira akka garbaatti itti fayyadamaa jira tajaajila itti fayyadamaa jira barsiisaa hin jiru kunuunsaa hin jiru lammii gaarii godhaa hin jiru akka daa'ima isaatti akka mucaa isaatti guddisaa hin jiru jedhee kanaaf ragaa agarsiisee jennaan kana manni murtii mirkaneeffatee jennaan hin haqamu. Hin haqamaa? Hin haqamu. Tole. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Akkuma akkam jirtu jennee jalqabne nagaatti jennee nagaa sanitti dhaammannee addaan ba'uuf taana. Sagantaa keenya Safuu Seeraa daqiiqaa 30 nu faana turtanii waan daawwattaniif waan yaada nuu laattaniif guddaa isin galateeffanna. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Torban kun torban nagaa, torban gaarii, torban waan nagaa gurri keenya itti dhaga'u akka nuuf ta'u hawwii keenya nagaatti. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa. 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 Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa.